Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara channel keenyaatti dhuftanii isiniin jecha guyyaa har'aas viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo hojii onlaayinii bareedaa tokko isiniif qabadheen dhufeen jira. Taaksii tokko qofa hojjechuudhaan doolaara 6. Eeyyee dhugaadha, taaksii tokko qofa hojjechuudhaan doolaara 6 kan isiniif kaffalu appilikeeshinii baay'ee bareedaa tokko wiziroo gootanillee daqiiqaa gabaabaa gidduutti kan isiniif galudha jechuudha. Akkamittiin akka hojjettan, akkamittiin akka galmooftan, akkamittiin akka irraa baafatan hundi isaa tokko tokkoon gatii isinitti agarsiisuuf osoo viidiyoo kana skipping godhi yookiin osoo viidiyoo kana irra hin dabarsin ilaaluu hin dagatiin. Akkasumallee VPN open gootan yookiin VPN keessan connect gootanii ilaaltanis anaaf deeggarsa ta'a jechuudha. Viidiyoo kana like gochuudhaan ammuma like gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Akkasumallee maatii channel keenya warra hin taanes immoo subscribe gochuun maatii channel keenya ta'a isiniin jedha jechuudha. Appilikeeshinii isaa argachuudhaaf yookiin immoo websaayitii isaa irratti deemtanii register gochuudhaaf maal gootu jalqaba gara channel Kiyyaan hin dhuftu Telegram irra Kiyyaa multimedia kan jedhu jira. Isa erga seentanii booddee maal gootu appilikeeshinii bakka kana isiniif kaa'een jira. App task hojjechuu qofaan isiniif kaffalu taaksii tokkoon doolaara 6 isiniif kenna kan jedhu bakka kana jira. Isa irratti taaksii isaa yookiin immoo appilikeeshinii isaa qubaan itti akeekeen jira bakka kanatti. Isa irratti al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Kana booddee liinkii isaa tuqxanii yeroo isin seentan haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Erga haala kanaatiin isiniif dhufee booddee maal gootu gara oliitiin login kan jedhu jira. Don't have account kan jedhu jira. Sign up kan jedhu bakka kana jira. Maal gootu sign up isa jedhu irratti erga tuqxanii booddee bakka kanaatiin liinkii kan barbaadaniitiin seenuu dandeessu. Yoo barbaadan Google account keessaniitiin seenuu ni dandeessu. Yoo barbaadan Facebookidhaan seenuu ni dandeessu. Kan barbaadan ni filattu jechuudha. Sana booddee kan barbaadan erga filattanii booddee tokko isaa irratti ni filattu. Duraan account gatiin qabuuf email kiyya isa dura ittiin banee jiru isa irratti al tokko tuquudhaan login nan godha. Kana booddee maal jedha bakka kanatti code is invalid, you cannot use your referral code yourself naan jedha. Dura ani galmaa eegatiin jiruuf koodii liinkii kootiin ofii seenee of affeeruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka doolaara 6 argattanis hunduma isaa tokko tokkoon gatii isinitti agarsiisuuf jalqaba seenee tokko tokkoon appilikeeshinii isaa maal akka fakkaatu isinitti nan agarsiisa. Kun akkuma argitan taaksiiwwan hedduu qaba jechuudha. Taaksiiwwan hedduu qaba. Guyyaatti seentanii haga taaksii 20 hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Akkamittiin akka hojjettan tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu waan ta'eef wanta haga kanatti ulfaatu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanaatiin ni dhufna. Bakka kana ni jira taaksiin bakka kana jira. Maal jedha watch and earn kan jedhu taaksiin bakka kana ni jira. Isa irratti al tokko ni tuqna. Kana booddee erga haala kanaatiin tuqnee booddee kunoo bakka kanatti akkuma argitan instructionii nuuf kaa'ee jira jechuudha. Seerota inni nuuf kaa'e kana tokko tokkoon hordofuu qabna jechuudha. Seerota kana osoo irraa hin kaatiin hojjechuu qabna jechuudha. New users only kan jedhu bakka kana jira. Search online earn online money jedha. On YouTube irratti bakka kanatti earn online yookiin immoo earn money online kan jedhu ishii kana al tokko koppii ni godhattu. Kana booddee ishii kana erga koppii godhattanii booddee maal gootu find this video kan jedhu jira. Ishii kana al tokkoon ni tuqxu jechuudha. YouTube irra seentanii ishii amma koppii godhattan sana gaafa search gootan haala kanaatiin kan jiru isiniif ni dhufa jechuudha. Thumbnail kana ni barbaadu jechuudha. Thumbnail kana ni barbaadu akkamittiin akka jalqabdan isinitti agarsiisa. Start task kan jedhu gara gadiitti ni jira. Al tokko irratti ni tuqna jechuudha. Haala kanaatiin dhuftanii erga YouTube irratti search gootanii booddee maal gootu bakka kanatti barreeffama isa ofii keessan galchisan sana al tokko irratti ni tuqxu. Kun bakka kanatti akkuma argitan nuuf dhufee jira jechuudha. Thumbnailiin sun kana faana wal fakkaata al tokko irratti tuquudhaan ni bantu jechuudha. Sana booddee maal gootu seerri inni itti aanu maal akka ta'e bakka kanaatiin ilaaltu. Watch it on 1x speed. Speedii ma tokkootti yookiin immoo speedii isaa osoo irra hin daddabarsin ilaaluu qabdu nuun jedha. Akkasumallee do not comment anything. Waan tokko yoo comment kennuu hin qabnu. Akkasumallee yoo comment kan kenninu ta'e reward hin argattan nuun jechaa jira jechuudha. Sana booddee erga ilaallee booddee maal goona xumura irra liinkii jiru jechuudha. Click on the last link in the video description to get your reward. Reward keenya yookiin immoo badhaasa keenya kan coinii kan argachuudhaaf yookiin immoo USDT keenya doolaara kan argachuudhaaf maal gochuu qabna? Thumbnailii xumuraarra isa jiru yookiin immoo barreeffama descriptionii jala seenuudhaan maal goona liinkii descriptionii jala isa xumura irra jiru al tokko ni tuqna jechuudha. Coinii kan argachuudhaaf gadiitiin dhufuudhaan maal goona get bonus kan jedhu bakka kana jira. Ishii bakka kanaatii al tokko liinkiitti kanarratti al tokko ni tuqna jechuudha.
kana kuno akkuma argitan kana booddee task is complete nun jedhee jira jechuudha. Taskii keenya xumurree jirra. Kana booddee your reward will arrive shortly. Yeroo daqiiqaa xiqqoo booddee rewarding keenya gatiin nu gahuuf ni eegganna jechuudha. Sana booddee maal goona taaksiiwwan garaagaraa ni jiru. Taaksisoota haala kanaatiin taaksisoota hunda seentanii ni hojjettu. Kana booddee maal gootu earnings kan jedhu bakka kana ni jira. Al tokko isarratti tuquudhaan seentanii ni ilaaltu jechuudha. Kana booddee kuno bakka gadiitti my rewards kan jedhu jira. Isarratti al tokko tuquudhaan bakka kana isin fide jechuudha. Riwaardiiwwan nuti garaagaraa arganneeru bakka kanaatti nuuf kaa'amee jira jechuudha. Riwaardiiwwan nuti taaksii hojjennee arganneeru. Kana booddee daqiiqaa sa'aatii 72 booddee riwaardiin keenya inni qaqqaba. Sa'aatii 72 hin ga'u akka achirraa jedhutu osoo hin taane yoo baay'ate daqiiqaa 10 yoo baay'ate sa'aatii tokko fa'aa kan turudha jechuudha. Sana booddee maal goona irraa baafachuudhaaf bakka kanaatti kun akkuma argitan minimum payout amount 0.5 GMPT jedha. GMPT kanaatiin 0.5 irra gaafa geenyu irraa baafachuu ni dandeenya jechuudha. Kana booddee maaltu jira bakka kanaatti linked account kan jedhu bakka kana jira. Accountii keessan link gootanii yookiin immoo kan biraatiin link walitti gootanii fayyadamuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf bakka kanaatti exitiin link gochuu ni dandeessu. Twitteriidhaan telegiraamii keessaniitti link gootanii fayyadamuu ni dandeessu. Warri diiskoordii qabdan diiskoordiidhaan link gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan maaltu jira accountii kan ittiin my wallet ittiin connect gootan ni qabdu jechuudha. Wallet keessan my wallet kan jedhu bakka kana ni jira. Wallet keessan connect gochuu ni qabdu jechuudha. Ani wallet kiyya connect godheetiin jira. Wallet keessan trust wallet irraa ta'uu danda'a, Binance irraa ta'uu danda'a. Kam irratti taanaan kan qabdan irratti seentanii connect ni gootu jechuudha. Kan biraan kan ani isinitti agarsiisu akkamittiin doolaara 6 akka argachuu dandeessan jechuudha. Doolaara 6 argachuuf baay'ee tokko salphaadha. Akkamittiin akka argattan isinitti nan agarsiisa. Doolaara 6 argachuudhaaf maal gootu taaksii wayii tokkotu jira. Taaksiin sun bakka kana kun akkuma argitan Binance kan jedhu bakka kana jira. Kun Binance kanarraatti doolaara 5.99 yaani doolaaruma 6 jedhama. Doolaara 6 kan argatan isarratti al tokko ni tuqxu. Erga isarratti tuqxanii booddee maaltu jira bakka kanaatti new users kan jedhu ni jira jechuudha. Yookiin immoo namoota haaraa ta'an qofaafidha jechuudha kan inni hojjetu. Kanaaf maal gootu bakka kanaatti complete the sign up process with valid details and goes through the KYC new users only jedha jechuudha. Bakka kanaatti kun argitan namoota kana dura Binance hin qabne jechuudha. Namoonni kana dura Binance qabdanis waan kana akkamittiin akka argachuu dandeessan isinitti nan hima. Osoo irra hin dabarsin video kana ilaalaa. Maal gootu sign up ni gootu jechuudha. Gara gadiitiin start tax kan jedhu jira. Isarratti tuquudhaan deemtanii maal gootu sign up ni gootu. Sign up erga gootanii booddee KYC dhaan ni dabartu verify ni gootu Binance keessan sana booddee deposit money or crypto and make first spot trade kan jedhu jira. Sana booddee maallaqa haga taate yookiin USDT 5 ta'uu danda'a, USDT 10 ta'uu danda'a haga taate irratti deposit gootanii spot trade ni gootu jechuudha. Trade gochuun baay'ee salphaadha. Trade ni gootu. Fakkeenyaaf seentanii toonii bittu karaa spootii seenuudhaan toonii ni bittu deebistanii gurgurtu trade gootan jedhama jechuudha. Kana hojjettanii nan maal godhattu doolaara 6 haala salphaa ta'eetiin ni argattu jechuudha. Wanti isiniif hin galle akkaataatti hojjettan yoo barbaadan immoo bakka kanaatiin linkiin isiniif kaa'amee jira. Linkii sanarratti tuqxanii guidii isaanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Namoonni immoo kana dura Binance accountii qabdan maal gochuu dandeessu bakka kanatti. Linkii kanaatiin tuqxanii ni seentu. Iimeelii haaraatiin iimeelii kana dura Binance ittiin hin galmoonetiin seentanii iimeelii keessaniitiin Binance ni galmootu. National ID kan maatii keessanii ta'uu danda'a. Kan fira keessanii ta'uu danda'a. Kan hiriyaa keessanii ta'uu danda'a. Kan nama tokkootiin seentanii maal gootu verify ni gootu jechuudha. Sana booddee Binance keessanirraatti gara Binance nama sanatti dabarsuudhaan trade ni gootu. Sana booddee doolaara 6 karaa salphaatiin argattanii jechuudha. Haala kanaatiin seenattanii doolaara 6 karaa salphaatiin yookiin immoo osoo waa tokkollee isinitti hin ulfaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Sana booddee irraa baafachuudhaaf waan tokko wanta salphatu hin qabu yookiin immoo kana booddee irraa baafachuudhaaf waan tokko wanta ulfaatu hin qabu. Earnings kan jedhu bakka kana ni jira. Isa keessa seenuudhaan maal gochuu dandeessu withdraw gochuu ni dandeessu. Sana booddee payout kan jedhu bakka kana jira. Isarratti tuquudhaan gara waaletii keessanii kallattumaan akka inni isiniif darbu gochuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo akkamittiin akka irraa baasanii fi akkamittiin immoo kooyinii isaa kana gara doolaaraatti akkamittiin akka jijjiirtan video guutuu isaa qabadhee isiniif dhufa. Viidiyoon kun isinitti toleera ta'e like gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti immoo nagaan naaf tura. Goodbye.